الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فاجان فينم الحمد لله يجون فارون كربي تجيا الحمد فارون لله رب ما فيه خفارون ذاك قدرة رب ما جيجودا علين الحمد تن علي جنسيا جانين ما علي جنسيا جيجون شفتم من فاروداتو جيجودا علي جنسيا جزي جنة علي دا لفظين كله بكثيوني في بوتتاتو جيجودا فكين يفما علي استغراقيا جزي جنة في علي جنسيا مما فكين يف الحمد جنما جنس من فاروداتو جيجودا الحمد علي استغراقيا يقول مو كل الحمد جيجونا كل الحمد شفتم من فاروداتو خطكلين الرعالتنا فني لله رب ما في حق أجيجما لامتين تلامي استحقاق أجانيني لامي اختصاص أجانيني رب ما في حق فارون دينو رب العالمين يجون اوما عالم توتهن دا إني خطا يجودا جيش ربي جوهي كبايك أباجن ميدا مي فكين يفودن ربي هيكا خالق جونيس جرا هيكا ماسيس معبود جونيس هيكا ساتي جيجودا سنيفو مال جنة رب العالمين خالق العالمين جيجو إسا عالم توتهن دا اومه إسا عالم توتهن دا غبر ما تهي ربين هيكا سا خبيرا معنا سيد أمير يوخينيس دانيا جيجودا تيستا جيجودا جيتي ربي جو ماسيسي هيكا زوجي مي فكينيا فما أبا منا جيجودا تيستا جيجودا جيتي ربي جو ماسيسي هيكا مالك جو سنيسني كبا أما ستي خالقي إيسا غبرماته خاني عالمني هندي غبرو جيجودا إنما جيتي ربي جو بكر رادو في مالي مأخوذ من التربية جيجودا تجاجل إني خنوسان مربي العالمين يجون إسا عالم توتا تجاجل يجوا هندان فيادانيس تايه رزقي دانيس تايه وانتوتا أداتين كعالم توتا هنداو تجاجل يجوا تايه جمع يروسان عالمين أجزيني في جن مال جمع عالمين اسم جمع لا اسم جمع اسم الجمع دا لا واحد له من لفظ جانيني كنتين كابو إني بايو مخانات في ملك كنتين سافين جروجا علماء النجارين يوخي مو عالمينان جمع عالمين جان مفرد نساء يوخي كنتين نساء عالمي يوتو عالمينان جمعي عالم سنيتها ججورا دوبو غاكستات عالم جچون كل ما سوى الله تعالى ورب مليجر هندانو عالم جنما عالمينان دوبو جمعي ساته eenyu ta'uu deemaree sunuu fixee waa hundee aalamiinaan ammoo ikhtisaasa yookiin ispeesifikummaadhaan eenyu irra dubbatamaa jara aqlii qabu sadeen irra dubbatamaa yaa ilma namaatii fi jinniidhaa fi akkasuma malaayikota irra dubbatamaa rabbiin jara sadeen kana khani isaan kanaa uume kan isaan kanaaf rabbi ta'ee wantoota hafan kabiraatiif rabbi ta'uun min baabi oolaa jan بابا أووادا كانت نما بكما جانيني سنيفو رب العالمين أوما عالم توتا هندا جنة فسروا دون تجرو كسي إسا ملايكوتا في نما في جنة داس أومي جيتشوتا خيسان كناف قبرا ما تهجيتشوتا جيتشما يروسن أما سنيفو عالمين مال جنين اسم جمع لا واحد له من لفظي إنما نو يرم خايموه عربوني danuudhaaf kaayan malee qeenxeen qabu jechuu inni yookiin yoo maal jenneen caalamiinaan jammu licaalamin caalamiidhaaf jammiidha caalamiin kullumaasi wallaahi waan rabbi malee jiru hunda caalamiinaan ammoo jammii isaa taheetuma maal ta'uu deema jara sadeen irra dubbatamuu deema ka jara sadeen kanaafuu rabbi ta'e
jareen hafanun daafuu rabbi ta'uun beekamaadha jechuudha. Ar-Rahmaan Ar-Rahiim rabbiin sun rahmata mu'mintootaa fi kaafirtoota wal geessuu fi Ar-Rahiim jechuun rahmata mu'mintoota qofaaf ka godhu jechuudha inni gaa. Taniifumma kana bismillahir rahmaanir rahiim keessatti dabarsinee jirra jechuudha. Maaliki yawmiddiin ifitti qabaataa guyyaa galataa san inni khata'e jechuudha. Maalik jechuun qabaataa jechuudha. Wafi qiraatiin malik yawmiddiin qiraatiin jettuus ni jirti. Malik jechuun mootii guyyaa galataa san guyyaa namni galata harkatu jechuudha. Addunyaan maali? Addunyaa daaru amalin addunyaan mana hujiidhaa yoo taatu akhiraan ammoo daaru jazaa'in mana itti rizaaltii hujii asitti hojjette kana rizaaltii siidhaa itti hirkattu jechuudha. Mana galataati. Taniifuu ifi qabaataa guyyaa galataa san yookiin mootii guyyaa galataa jechuudha. Hay duubaree addunyaa tanarrattis mootiin isumaami. Asirratti immoo namoota tokko mootummaa kennee jira jechuudha. Qulillahumma maalikal mulki tu'til mulka man tashaa'u wa tanzi'ul mulka mimman tashaa'u jemma. Taniifuu sun mootummaa addunyaa baanaa jechuudha. Yaa ka mootummaa harkaa qabu mootummaa nama feeteef kennitaa kafeetirraa fudhataa jechuudha amma yeroo san. Taniifuu sun mootummaa addunyaati. Akhiratti immoo limanil mulkul yawma lillahi alwaahidil qahaar jee rabbiin ifumaafu ifii deebisa. Mee arra mootummaan ta'eenyuuti. Mee jarri duraan na wajjin addunyaa keessa mootummaa qabna jan sun mee eeysa kutanarraan tana. Eynal jabbaaruuna eynal mutakabbiruuna warri addunyaa irratti diktaatarshipii ta'anii ummata mirga dhiibaa turan sun eeysa jira. Limanil mulkul yawma jaa jechuu bakka rabbiin. Mee arra daanyummaan ta'eenyuuti jee ifumaa ifii deebisa. Lillahi alwaahidil qahaar. Taniifuu ifi qabaataa guyyaa galataa jechuudha. Addiin diin hoggaaniif jenne aljazaa'u jan diin jechuun galata jechuudha. Waminu alhadiisu hiikuma isaa kanarra hadiisni Bukaariidha. Kamaa tadiinu tudaanu je kamaa tafa'alu tujzaa jechuudha. Akkuma hojjette galata galfamta. Diin jechuun galata jechuudha. Kamaa tazra'u taasudu wauma facaaftee muratta malee boqqolloo facaaftee garbuu murattu jechuudha. Taniifuu diin jechuun hiikaan isiidhaan maasitti galata jechuudha. Yookiin maaliki yawmiddiin jechuun ifitti qabaataa guyyaa qiyaamaa yawmil jazaa'i wal hisaabi jechuudha. Guyyaa qorannaadhaa san jechuudha. Qorataniitiiti eenyuutiitu qabxii guddoorra qabaadhaan akkasitti guyyaa galanni namaa galfamu jechuudha. Qormaata booda maaltu jira? Qabxii sii kennuu jira. Waan ati silaa oomishatte san sii kennuu jira jechuudha. Taniifuu hisaabi jettuus jazuma sani deebuu deema malee gara biraan deemu jechuudha. Iyyaaka na'budu yaa rabbi nuti suma qofa gabbarra wa iyyaaka nasta'iinu suma qofa gargaarsifanna. Iyyaakaan maf'uulun muqaddamun maf'uul jechuun irraawwatama jechuudha. Isa silaa hujiin sun irratti arkame. Iyyaaka suma qofa na'budu gabbarra. Taqdiimul ma'muuli alal aamili yufiidul asrajaan. Akkaataa warra sarfii biratti warra balaagaa biratti dhugaadha. Taqdiimul ma'muuli mati mamma fakkeenyaaf irraawwatama dabarsuun alal aamili aamila dura dabarsuun jechuudha. Gocha isaa dura dabarsuun yufiidul asra qofa jechuu kennaaya. Yaa rabbi nuti suma qofaaf gabra taana suma qofaaf gaggodhanna suma qofaaf xiqqaanna jechuudha. Ibaadaa jechuun maal jechuu duraanuu at-tadhallul wal khuduu'u jechuu gadif qabuu xiqqaachuu jechuu kan nuti xiqqaannuuf yaa rabbi suma qofa ibaadaa keessatti amma kuni ibaadaa dubbachuu jira jechuudha. Taniifuu nuti ibaadaa keessatti wantoota biraa takkallee gabbarru suma qofaaf gabroomna malee nama biraa tokkolleedhaaf hin gabroomnu. Wa iyyaaka nasta'iinu suma qofa gargaarsifanna jechuudha. Amma duuba iyyaaka na'budu maal kennime? لا إله إلا الله وحده لا شريك له كاجتشوف كيسا قبا إياك نعبدون وإياك نستعين نمو لا حول ولا قوة إلا بالله جتشورا جبين يخك أبو إني تبروك أبو إني همنك أبو ربي توك شمالي خبرات كل ننجرو همنتي أنك سلانو بدا يرتطوني استساتي جتشورا وإياك سمقوفا نستعين غرغا سفنا نموت برات كل غرغا سفنو لا ملك مقربا
malaayikaa sitti dhiyeeffamu sanii fi walaa nabiyya mursalan nabiyyii ergamaa ta'ee fi walaa jinna walaa insan jinnis ta'ee insis ta'ee walaa jamaadan wooma fedhee yooni fite takkallee gargaarsifannuu jechuudha. Taniifuu kuni hanqi kun maal jenneen iyyaaka na'budu wa iyyaaka nasta'iinuun ahaddiidha jennema baallama rabbiif seenuu jechuudha. Maamalakashaa yookiinis iyyannaa galfachuu dura jalqabammaa maal gootama fakkeenyaaf nama warra barbaadu tokko isa faarsiteeti ati hakkanaa an ammoo hakkanaati kunootiyyaa nama kan qabne an sii gadi na gargaaruu qabdaa jechuudha magaa maal jechuu deema ihdina siraatal mustaqiimaa fi kana karaa tolchuu jira jechuudha. Saniifuu iyyaaka na'budu wa iyyaaka nasta'iin gabrichi yeroo jiru rabbiif baallama seenu jira. Baallama wanni isaa seenuuf du'aa irma gadii guddoo tanaaf deema jechuudha. Ihdina siraatal mustaqiim yaa rabbi karaa sirrii san nu qaceelchii jechuudha. Ihdina jemma maakhuzun min alhidaayati yaa rabbi nu qaceelchi. Ihdi jechuun komaantii odoon ta'in du'aaidhaa jedhaniin imma. Fakkeenyaaf amma amrii jira laalee ajajaatiitu jira kadhaadhaatiitu jira ammaasis nama tokkorra waan takka barbaaduudhaatiitu jira. Amrii taakka amrummaa asticilaa wa aksuhu du'aa wa fi tasaawi faltimaasu waqaa jaanamma ulamaa'onni amriin yeroo akkam dhufa ma asticilaa yoonii fi sadarkaan ta'e ol fuudhamtuu taate nama ifii gadii ajajja. Saniin maal jenna komaandii yookiinis amrii jenna jechuu. Wa aksuhu du'aa faallaan isa kanaa gadirraa ol yoo taate maal jaamti kadhaa jaamtii jechuudha. Wa fi tasaawi horizontaalii hoggaa taate immoo nama siinqixaa tokko hoggaa waan takkarra barbaaddu faltimaasun je suni iltimaasa jedhamaa jechuudha. Jara sadeen kana dabaafnee beekuu qabna. Amrii du'aa'ii iltimaasa jechuudha. Iltimaasin nama walqixaa jechuudha. Anamma fakkeenyaaf baratuma akka kiyyaa tokkoon waan akkanaa naa gootaame jee yoon gaafadhumma kuni amriin jedhamu. Du'aa'iis hin jedhamu maal jedhama? Iltimaasa jedhaniini. Maal jechuun afaan keenya? Ingiliffaadhaan? Akkasini afaan Oromoo haasa'u jirra bar. Saniifumma amrii du'aa'ii iltimaasa jenne jechuudha. Kunimma ihdina siraatal mustaqiim yaa rabbi karaa sirrii san mustaqiimiin maakhuzun min al-istiqaamati jechuudha. Karaa qax je'eetuma diriiree jiru kan dabne san yaa rabbi nu qaceelchi. Amma duubaree namtichi kun fakkeenyaaf salaata keessatti yeroo salaata jiru mee maasis nama tokko hoggaa ta'e ati mafaatiyaa mataa keetiif qaraataa jennu. Bakki tun amma bootaa silaa if xiqqeessan takka jira ihdinaa je'ee naan kun naa damiiru lil mutakallimi mu'azzimi nafsahu oo ma'ahu ghayruu jaaniin akka giraamaraatitti akka seerlogaatitti jechuudha. Naan wanni dhuftuuf nama tokko kagartee sadarkaa qabu if guddisuudhaaf jecha inyaa jee akkasitti if guddisa jechuudha. If tuulaa jechuudha yeroo san takkaayis namoota baay'ee ta'aniitu walitti hidhamanii nuti jaan amma bakka tana keessa ati mataa keetiif yoo jiraatte namni biraa tokkollee si wajjin jiru duuba isii sana hoggaa gootu namnummaan tokko kana jechuun if guddisuu taati moo nama tokko qofaa if dummeessuu kan jenne bakka tana guddisuma qofaatiitu hafe fakkaatti hoggaa laalle sanii miti jaan amantiin teenyatun amantii nam tokkootii miti an muslimtootarraa isa tokko jechuu himuudhaaf ihdinaa numa hundaa'uu waliin qaceelloo mataa kiyya qofaaf hin barbaadu ani isaan suniisi akkuma humna kiyyaati yaa rabbi numa cufaa'uu waliin nu qaceelchii jechuudha. Maal nu qaraa'isu jira reemma rabbiin tokko tokkoon deemuun qabdanii waliin gareedhaan yookiin gamtaadhaan deemuu barbaachisaa jechuudha. Amantiidha namni hundi keessatti adda faca'ee jiraatu miti. Amantii wal jala deeman yoo nam sadi ta'an tokko amiira godhatanii akkasii wal jala deemanii jechuu nu qaraa'isuudhaaf rabbiin ihdina siraatal mustaqiim je. Ulamaa'onni gariin maal jedhan ammoo namtichummaan kunu
eega salaata jiraate yookiin eega faatiyaa sana qara'u jiraate quraana rabbii hanqa qara'etti innummaan kun nama guddaa nama kabajaa qabu tokko saniifuu naan isuma tokkicha kanaaf kennamte jennaa jaan maaliif namoota biraa hawaan akkanaa tanarratti hirmaatin irra isaatiitu irra sadarkaa qaba saniifuu bakka tanatti guddachuun isaa sirrumaa jaan kanarra immoo jechi kaduraa saniitiitu irra fudhatama qaba jaaniin duuba karaan diriiraan summee karaa kami dhiiroo addanuun baane amma karaan sirriidha karuma silaa miilaan deemnu kana moo karaa biraati ammallee maaltu hafe adjektiifiitiitu hafe ibsa maqaadha siraaxa kana kammallee danuu baasu hafe jechuudha siraaxa alladhiina an'amta alayhim karaa warra ati isaanirratti qananiiteesan karaa warra ati isaanii gooteesan jechuudha maaliin isaanii godhame amantii islaminaa isaanii kennuudhaan iimaana isaanii kennuudhaan warra rabbiin isaanii godhe jechumma eenyufaadha duuba jarri sun addanuun baanega minan nabiyyiina was-siddiiqiina wash-shuhadaa'i was-saalihiina wa hasuna ulaa'ika rafiiqaa je ayata biraa keessa bayyanse jechuudha karaa warreen ati isaanii goote asaniifuu amantiin na irra jiru tun amantii arra eegalamtee miti amantu mana dura eegalamtee jirtu jechumma aadamirraa kaasii akkanuma gamana fidi mee nabiyyallaahi nuuh irraa kaasii hanqa yeroo jirruutti akkasumatti oofisaniifuu sararriniin an irra jiru kun sarara citaadhaa miti jechuu himu jira jechumma siraaxa alladhiina an'amta alayhim karaa warra isaanii gooteesan jechuudha amma duuba karaan kun karaa rabbiiti mooree karaa isaaniiti mee isaaniitiitu karaa kana deemaa jechuudhaafi isaanii moggaase malee karaan kun karuma rabbiin baase jechuudha amma duubaree bakka tanatti siraaxa alladhiina je'ee karaa kana isaanii moggaasuun isaanii karaa kana baasee deemee odoon ta'in karaa kana rabbumaatiitu isaanii karaa godhee tanaaf isaanii moggaasee jennee fudhanna jechumma karaa warra rabbiin isaanii godhee maaliin amantii isaanii kennuudhaan islaminaa tana isaan naquudhaan saniifuu siraaxal mustaqiimaan edaanuu diin islaminaa iimaana kanuma baana jechumma gaa mee jarri sun duubaree ammaatiif bakka tanatti gareen lama jiraatte taanaan addunyaarra negatiif poozitiifiitiitu jira adda baase mallee maasisni hafte waan addanuun bayni jira jechuudha mee maali mee sun amma awliyaa'u rahmaanii fi awliyaa'u shayxaanii jira jechuudha saniifuu jarri kun awliyaa'u rahmaan ta'uu ifa baasuudhaaf ghayril maghduubi alayhim waladhdaalliin jemma kuno faallaa jara sanii fidee ghayril maghduubi alayhim الكلام على اسم مضاف بكتنا وانغتمه جرا جچودا كسمره غير المغضوب عليهم جچون خرا ور صراط بكتنا غتمه جچودا خرا ور بخاجلتني إثاني رتي دلنا ميسان كنتين جچودا مغضوب جچ جوخون اسم المفعول جانين مقاين يخنم جچودا مفعول جچون إراوتما جنما كسمره جرسون اتدلنا مملي ورأي في دلني متي ورأي في آري متي ورأي في ديك مساني متي خرا وربي خاجلتني ati isaanitti aarteesan kan ta'in jechuudha bakka sanatti isatti aaresan dirreen baafne rabbiin bakka sanatti katti aare sun eenyu rabbii tokkichaatiitu isaanitti dallane jechuudha kan ati itti dallante jechuudha warra dallansuu haqa godhate san karaa isaan sanii san kan ta'in saniifuu addunyaarra karaan tokko bichaan hin jiru jechuudha karaa lamaatiitu jira karaa amantii sirriidhaatii fi karaa amantii sirriin ta'iniitiitu jira jechuudha مغضوب جري جامخون وربي خاجلتي أدوبي كم سقبو إباتي أدوبي خو ورجلتي نمنمان اتعارنون ما كمي خان اتعيك كمان نما بيخا أدو سيرا بيخو سيرك أبسي ساني خان اتعارن جيتشودا جري سندوبري اينيومي يهودا دا قرآن خيزتي بوتا بايجيرتي أبارسان كدوبتمو دلن سودان كدوبتمو اينيو جرى يهودا داتي جيتشودا ميد ولضالين جيتشون خرا ورا ولالا جلتني خنتين جيتشون ماتيس خنما ضالين
wallaalaani karaarraa maqe jechuudha. Beekumsan qabu aaduma abbootaa qabatee saniin karaarraa maqee gatan taree karaa malee deemee jechumma. Daalli jechuudha nama karaa zaahiraa kana maqeenis daalliuma jenna. Kammoo karaa amantiidhaa san odoon beeyni wallaalaan deeme saniinis daalli ni jenna jechuudha. Mee nabiyyallaahi Muusaa fakkeenyaaf odoo nabiyyiin ta'in dura Fir'oonni wa fa'alta kallatii fa'alta wa anta minal kaafiriin je. Ati gocha raawwatte san raawwatte asii deemte ati ifiifuu warra kafirirraa ibarje. Godhiinan sii godhee kafartee jirta ati kaafira arraas deebitee waan atti himuu hin dandeessu jennaan. Fa'altuhaa idhan wa ana min ad-daalliin jeejan. Ani isii sanniin hojjadhee barje. Gurbaa gosateetii jeesuu san wa ana min ad-daalliin jechuun warra wahuun beeynerra haalaan ta'eniin hojjadhe. Yeroo sawwani takkalleen tana dhuften jirtu kitaabni tokkollee narratti hin buufamne beekumsan qabuu jechuudha maga. Wawajadaka daallan fahadaa jee bakka ergamaa dubbatetti maasis. Yeroo ni'maa isaa rabbiin ergamaa irratti himatu wawajadaka daallan si humaan beeyne si arkeeti fahadaa jechuun akkasitti si barsiise barje. Saniifuu wallaalaadhaan maal jenna daalli jechuu dandeenya. Amma duubaree jarri kasii summee jara kami karaa warra humaan beeyne san kan tahiyyaa rabbi nu qaceelchii jechu. Jarri sun jara kiristaanaati jan tokkoffaa irratti. Jarri nasaaraadhaa kun amma jarri kiristaana jaamu kun amantii isaaniirraa waa takka illee hin beekan jan. Kasilaa beeku sunuu kitaabuma fuudhee deemu kana guututti hin beeku. Hanquma tokkorraa beeka. Aaduma abbootaa qabatanii sanuma wal jallisu jiran. Saniifuu jarri immoo beekumsaan jallate jara Yahudaa sani jechumma. Odoo beekuu karaarraa maqe. Wallaalaan ammoo ka jallate jara nasaaraadhaati. Amma duuba isii tana isaanuma qofarratti ifnamoo muumintoonni dilaawees keessa jira. Kullu aayatin zukirat fil kaafiriina tajurru zeeylahaa alaa usaatil muuminiina jan. Aayannummaan kaafirtoota keessa buute hundinuu biligaasiidha jechumma. Biligaa jechuun fiixasii kajalaa kana muumintoota irraa warra dilaaweerraa harkisaa deemti jechumma. Saniifumma aalimni ilmi rabbii beeku ka beekaa jallate غير المغضوب عليهم جلسينا جچودا علمي ربي ودو قبو جلته نما جلسه جچما سنيفو عالمني جلته تس جلسينا ولالا نمو امه خرامله اوفو شيخ حسين في عبد القادر في وانا دادا يا مچيسو ولا الضالين جچما خنا جلسينا جرى يهوداتي في كريستانا قف جنه اسان قفرت اولچون قبنو جچما وري وجين ثاني جرسني وجه والفقاته hundinuu asuma jala galuu qaba. Amma duubaree saniifuu faatiyaa keessa wanni jiru wantoota baay'eedhaatiitu jira. Gara jalqabaatitti waa'ee rabbii dubbatti jennema. Iyyaaka na'budu wa iyyaaka nasta'iinu oliin rabbi qofaa fi iyyaaka na'budu wa iyyaaka nasta'iinuun jidduu rabbiitii fi jidduu gabrichaati aaddiidha sun baallama rabbii galuudha. Waadaa rabbii seenuu jaamti. Ihdina siraaxal mustaqiimaa raanqa waladdaallinaatti gabricha qofaa fi maaliif du'aa'ii godhatechi keessatti jechuudha. Faatiyaa immoo yeroo qaraanii fixan ghayril maghduubi alayhim waladdaallin hoggaa imaamni jee faquluu aamiin jee ergaman. Aamiin jechuun yaa rabbi kadhaa teenya tana nurraa qeebali istajib du'aa'anaa jechuutaa jechumma. Aamiin jechiju ismu fi'ilin jan maqaa taheeti hiika gochaati qaba jechuudha. Hiikni isaa gochaa du'aa'iidha jechu sunummaanu. Aamiin jechuun yaa rabbi kadhaa teenya ta olit dabarte tana nurraa qeebali. Saniifummaa qad ujiibat da'watukumaa fastaqiimaa walaa tattabi'aanni sabiila alladhiina laa ya'lamuuna jee rabbiin. Nabiyyallaahi Muusaadhaa fi Haaruniin kadhaan teeysan kadhaan isin lamaan kadhattan isinii qeebalamtee tasgabbaawaa jiraadhaa jemma. Tasgabbaawaa akkanaa jettanii kadhaan nuuf hin qeebalamne jettanii wanni biraa isin hin seeniniiti tasgabbaawaa jiraadhaa je. Yeroo san ka du'aa'ii godhe Nabiyyallaahi Muusaadhaa Haaruun ammoo jalaa aamiin je'ee jan. Rabbanaa taqabbal minnaa innaka antas samii'ul aliim. Hoggaa jummaa bakka Nabiyyallaahi Ibraahimii fi Nabiyyallaahi Ismaa'il dubbatuttis ka du'aa'ii godhu Nabiyyallaahi Ibraahimii Nabiyyallaahi Ismaa'il jalaa aamiin ja'a. Saniifuu namtichi aamiin ju'uus namtichuma sanii wajji du'aa'ii godhu jira jechuudha.
yaa rabbi du'aa'ii inni godhe tana nuu qeebalii jechuu taati jechumma duubaree eega sun jiraate salaata booda eega salaata irraa baane imaamni du'aa'ii godhee maamumni jalaa aamiin jechuu maaliif nu dhorkitarree maaliif nu dhorkitan ergamaarraa wanni sun hin dhufne jechuudha akka ergamaarraa dhufe namuu ifumaa godhatuudhaatiitu dhufe malee imaamni isa fakkeenyaaf yeroo du'aa'ii godhatu rakkina mana isaa keessa jiru faa godhachuu dandaya atimma san aamiyyoo jette kaati teeti maal harkattaree hoggaa san saniifuu atis bakka sit dhaabbatti sumaa beekaa teetuma du'aa'ii godhatta imaamni waan fi kadhachuu mee waan fedhellee haa kadhatu inni niiti abaduu wanni sun ergamaa rabbii irraa dhufte moon dhufne tajettu ergamaan alayhi salaatu wassalaam eega salaata irraa bahe du'aa'ii godheeti maamumtonni duubaan akkasi jala aamiin ja'awwaan ja'u takkallee waan hin arkiniif irraa dhaabbanne jechumma saniifuu nuti yoo kaanii arra eegalle bida'aa taati tajettu ergamaarra nuutiitu beekaa jechuudhaatiitu arkamaa jechuuf irraa dhaabbanne waan biraatii miti du'aa'iin hin jirtu jechuu miti teetii waan gaggara galtee bakka sit dhaabbatte quuqaa sit dhaabbatte si beekaa kadhachuu dandeessa jechuudha uma amma duuba فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة جاء الرسول صلى الله عليه وسلم نمني آمينين إساتي في آمينين ملائكة والقلت جي والرفت دلين إسات دبرت إساف إيفا قدمتي جادي سخيستي مي إدانو مال جيشو خن ما جيشو خني إرقمان مال جيشو نو دبرت أسكيستي يرو إمامني ولا الضالين جي ملائكان إس آمين جيتي جيشو رمّا saniifuu atiis dorgomtee malaayikota sanii wajjiin aamiyyoo jettee hirmaattee diliin tee tadabarte hundinuu dhiifama sii godhamtii jechuu kenna jechumma faatiyaan kana fakkaatti wanni isii keeysa jiru wantoonni silaa quraana keeysatti adda baba'ee jiru hundinuu isii keeysa wali qabamtee ummul quraan jaamtee moggaafamtee jechumma faatiyaan kanatti aansee maaltu dhufa duuba suuraa baqaraati